sagalee garaa garaallee sagaleessuu dandeessaa akkasumas sirbuu sagalee bineensaa beelladaallee akkati sagaleessitu dhaga'een ture mee waan xiqqoo nu jedhi. Jiranni sagaleen bineensaas ijoollummaatti gaanne yeroo ijoollee baadiyyaati yeroo horii hennu midhaan yeroo hennu fakkeenyaaf akka qalameedha. Yeroo midhaan intirataanoo na sodaachisaanii afaan see keessan ilaalaa duraan ijoollee collee bakka ijoollee macolloodha waan ta'eef afaan see keessan ilaalaa yemmuu afaan see keessa ilaalu bakka qooqa see sanan qabadha. Nan sodaachisaa jechuudha qalamee sodaachiseetani achumaan qabadha. Lammaffaa immoo armeen ijoollee quxisu baay'een qaba. Innaa mucaa natti laattee deemti gabaadhatti jechuudha. Gabaa yeroo seenattu gammee ba'adara gaanaa eegettee natti laattee deemti. Mboossi yeroo sin boos bakka nan aara. Wanti kennu qabu baadiyyaadhaan beektaga. Miidhaan itti gadhiisa. Gaafa kennuutiin gaafa kan godhu hin boossi. Harmeen koo gabaa ooltee yeroo isheen dhuftu gammachuun akkasuma godhe jettee himachuuf maal goote beektu harma gaatti kennaniiru. Isan sila miidhee himachuu isheetti kanaadha. Halkan barii immoo yeroo hundaanqoo gaafa ayyaannifaa jiru hundaanqoo ni hiite. Iseefaa nan ilaalaa. Afaan isaanii keessa ilaalee tan waan akkasii bakka